Gurguratti bilisummaan booreedhaa tannaa qomoo gooda buqa baata'ee booda qomaata'e. Mirga allayyaarra sinkaani maaltu si mudate wanni achi taate maan godha wanni achi jabeetin argite maalidha? Achirraan buusaniituma qaama tarayyeessa xamadaniitoo makiinaa dhaabanii achirraa harcaanu jedhanii ajallaa gubbaa nu dhaabanii nu ciciibsanii dhaadan jirran xiyyitii ajjeesuu qabna nan keessa gongo. Aanaa warra jaarsoo keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa 18 jumlaadhaan fixee jira. Waraanni kun manneen qonnaan bultoota 50 caalanis abiddaan barbadeessuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen cidharraa qabamanii mana hidhaa bulfamanii guyyaa tokko booda rashanamanii jiru jedhu jiraattonni. Gabaas dabalataa itti aanee dhiyaata. Gocha amma Oromoo irratti raawwatamaa jiru gocha Minilik jaarraa tokkoon dura Oromoo irratti raawwatee wal fakkeessu namooti. Minilik yeroo isaatti Oromoo walakkaa ol duguuguusaa ragaaleen seenaa ni mul'isu. Duguuginsi Minilik kan yeroo sanis gara jabina hamaan kan guutamee fi akeeka Oromoo lafarraa balleessuun biyya Oromoo dhuunfachuu qaba ture. Minilik hammeenya kana Oromoota fayyadamee akka dalage seenaatu ragaadha. Waraanota guguddoo Oromoon yeroo sana ittiin rukutame duuba qondaalonni waraanaa Oromoo akka goobanaaf jiru. Gochaan Minilik jaarraan dura raawwate jaarraa 21ffaa addunyaadhaaf ifee jira jedhamu keessatti irra deebiin Oromoo irratti raawwatamaa jira. Godaanni isaa maas kaayaa waan jiru. Ajjechawwan jumlaa waggoota darban irra deddeebiin Oromiyaa kutaa hedduutti mul'achaa jiran gocha